Welcome. Baga nagaan dhuftan. Mamme Hayyu. Abda Mana. Welcome. Fuad Adam. İze yarar geliş. Kota şanyiti ya kota. Brainwashing goda psychology dan galakisa. Wannumman godu tunun di wanni arkitan gutum balakalan turun di. Addunyaatu akkanaadhaan si garsiisutti jira. Wanni takkalleen taniin ragaa rabbitti hin qabne taniin ragaa saayinsiitti hin qabne tokkollee wallaalummaa yookaan qoosaan taniin si dhiyeessu dargaggoo fi shamarran biyyatiyyaa hawwanii fi manguddoo biyyatiyyaa siin qoosuun hin taatu isin ummata qoosaniin miti. Dhugaa jirtuu fi beekumsa amansiisaa kitaabaan si dura kaayeetiin si dhiqee adjust si godhaa jechuu akkuma makiinaa garaa shagalchaniitti. Sambooda sammuun tanteenya qamaachaan gabrummaa sammuu nurraa dhiqameeti okkee taatii jechuu yoo qamaachaa sammuu dhiquu baanne qamaachoyne biyya namaatis ifillee qamaachee isinee hafnaa jechuu saba qamaachaadhaa fi dhaloota qamaachaa oomishuudhaaf karooraa fi heeraa fi seera tumanne tokkollee hin qabnu. Dammaqi dhaloota hamilee qabu dhaloota gammachuu qabu kan waan qabutti gammadu dhaloota waliif gammadu dhaloota sharrii walittiin yaanne dhaloota naatu caala ji'ee waliin dorgomne dhaloota waan dubbatu waan gurguddoo dubbatuu fi xiyyeeffannaan isaa waan gurguddoo taate oomishuudha dhaloota waan xixiqqishoo dubbatu oomishuudha miti sammuun namaatun taphaa miti sammuu ijoollee keessaa bahi ijoollee xixiqqishoon warraan tana waa meeqa haleeytee xayyaara samii gubbaa balaliisaa jirti. Ali Gursum Fuad Roba Dadar Warit Waro Amazing Iriotan ki jajjabo media kana gubba amazing jolen walin dalain waeddu media kana gubba hubatani jirani jechu waeddu hubatani jirtani jechu duguma mo bekumsa Nabiya Hayyega da karada dadachatin senas keessatti olina soina jechu dadacha fitan abba kiyatu dufan abban kiya abba welcome halumatu ga oligad namaraza rafamun dadabas abba rafamun dadabas ititammale dadambani nirrasa narrasun dhiisuuf beeki dhadhaa rabbitu uumaa ni bahaa daandii isaan jallisu abshiir abba I love you hayyee kabajamtoota ummata Oromoo hawwanii fi manguddoon kan kiristaanaa kan muslimaa tawwaaqeeyfataa Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti sinaadha qabu yeroonjuu an ilmi keeysan ulfina keeysanii fi kabajaa keeysaniif gadi je'eeti. Kanaadha abbaa fiitii gadi je'e Rabbiitu mataa ol qaba waan ta'eefi. Namninis mataa ol qabachiisa waan ta'eefi. Akkasumattis dargaggoo fi shamarran babbareedduu ummata Oromoo tan addunyaa gubbatti argamtan tan jireenya jifachuudhaaf olii gadi kaattan takaayyoo fi akeeka qabdan tan dubbachuu qofa osoo hin taane akkatti dubbattu beektu tan jiraachuu qofa osoo hin taane akkatti jiraattu beektu tan wal jaalattuu fi wal kabajchu tan xiyyeeffannaan si waan gurguddoo ta'e
bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinaadha qabutan kiristaanaa tan muslimaa yeroon isiniin jiru babbareedduu adatiyyaa maqaa keessan kabajamaa ulfaataadhaani. Jecha kan akkaan itti afaan Oromoo kana eegale laali haadha abbaa keessaniin eegaleetiin maqaa keessan kabajamaadhaan xumureechuu namni kanan jenne ani nama jee dubbachuun qabu saba Oromootti. Akkanumatti haasawni addunyaa akkanaa hin jiru. Heeraa fi seeraa miti. Saba Oromoo dayyuusa fakkeessuudha waan ta'eef afaan Oromoo afaan dayyuusummaa fakkeessuudha. Beekumsatti amannaan siin jee. Hin fudhatin beekumsa malee. Didi jara. Eenyumti olchee sin bulchu. Beekumsa gayaa qabaatee dhufee onnee kee yoo si boojee jala sagadiitiin isa dhaggeeffadhu. Si amansiisuu qaba akka faranjii ta'e. Ololatti namaniin gocha malee. Nama rakkina kee odeessa osoo hin taane kan fira godhachuu qabdu nama furmaata rakkina keetii siif dubbatuudha falli kee. Hiriyaa siin dorgomu, hiriyaa siin mormu, hiriyaan godhatin diina keetii. Nama siin hubanne, nama gatii jaalalaan beekne hin michoonfatin. Gammachuu namummaa si mulqa. Waan gatii siif hin qabne waan sammuuti ajjeesuun dhaggeeffatin bakka saniin oolin diina keetillee boruu ilmaan dhaltuufis diina yaannisa. Arree fi xayyaara oofuu xayyaara tolchuu yoo dadhabde laaltee ilmaan boruu dhaltu san akka oofanii fi akka tolchan akeekuudha qabdaan siin jee. Shakkii takkan qabaatin. Arre qaroominni nama keenyaa yoo laalte miidiyaa gubbatti qaroominni dargaggoo shamarran keenyaa waanuma fuudhuu dubartiitii fi waanuma heerumuu dubartii waa'ee qaama saalaa dhiiraatii fi waa'ee qaama saalaa dubartii bira qaroomni isaanii beekumsi isaanii dabree hin beeku mee atuu laali kana dhaggeeffattaa. Kana beekumsi Riyaad kabajamoo Ameerikaadhaa. Riyaad sabboona sooressa keenya artistii keenya ambassaa kiyya mee laali mee haasawuma isinitti haasawamu laali maal si barsiisaadhaam faranjiin waa'ee qunnamtii saalaa yoo si barsiifte maallaqa guddaa fiilima daleeydii akka harkattu si gooti kanneen maallaqa guddaa sin harkannee jechuu bilaashuma oofanii jechuu kanuma dhangala'anii hin beekan qunnamtii saalaa san. Hin beekan yoo hojiidhaan gaafatte. Sabuma Oromoo xiqqeessuufiif xiqqeessuudhaaf. Mee fuudhaa fi heerumni waan haasawan qaba. Zalaalam kanuma haasawaa jechuu. Kanuma beekumsa jedhee sitti haasawaa jechuu. Waanuma wal fuudhuu fi dubartii hammanumaa jireenyi ilma namaa kalas kanuma. Osoo xayyaara konkolaataa argitu mobaayila kanaan mobaayila xiqqaa kanaan aalama wal qunnamsiisu osoo argituu ilnamni akka keeti. Yaa obboleeyyan kiyya. Siyaasaan keenya rakkoo haasa'uudha. Furmaata haasa'uu mee laali. Asbalu asitti jeesanii, ebalu asitti jeesanii, asin dhabamsiisanii siyaasa keenya beekadhu kun. Laal. Laal. Faranjiin nama harka dhabe jettee ittiin kadhattuu bar harka tolchitiifi bo nama miila dhabe miila tolchitiifi bar bo laal. Rakkina ta'e seenaa soitu furmaata. Solution. Problems tinamaniin namoota problems sammuu keessi dha'utti jiran abbootiin rakkinaa dhahi haleeli sammuu ta'e keessa. Solution warra haasa'u furmaata. An dhukkubsadhe jettee doktara bira hoggaa dheeyte. Doktorinis ati dhukkubsataadha yoo siin jee maal si fure rakkina kee odeessee rakkina kee himteef. Ni jira wanni kana. Addunyaa tana gubbaa meela liqaashanyiti jiba bareedduu arti jaa meela laakaasa waan inni isiniin jiru meela laakaasa bahe
سوي جولي لا كنافين دبرتو دا كانت طيارة بلالي زي موترانا كان سمي قبا فيقو تولفتشو بيرا خطاني طيارة كان سمي قبا الدنيا فيدا دواني بار وين كان اللي سنجر سيسوسن ورا كان كل زرا فيقو سبورتين جتا كبا دان جتا كبا تاني لا نيغودان إسان carraa kana hojjechuu siyaasaa kanatti fayyadamuu maaltu isin dhoorke siyaasaan keessan namumaatu du'eedha keenya kun haasawni keenya waa'ee daldala addunyaatii wajjiin akkamitti kajaaramnee hojjennu haasawuudha moo waa meeqa onlaayina kana miidiyaa kanaan haasawuudha moo barboyoon siyaa keeke suudii keessa yookaan dubaay qatar teesse diriyee qofa yoonnatti ergisiin jee diriyee tokko qarshii 50 biyya tanatti natti ergitaa bar tokkicha achitti qarshii 10 qarshii 20 bittee qarshii 50 biyya tanaatiin sira fuudhaa barbo nama miliyoonaan sii kaayaa barbo hay buna yoo ergite miliyoona meeqaan sii kennaa barbo qarshii 50 diriyee atichi keessa teessee ergitu laalime uffata aadaa akkas qarshii 50 biyya tanaa jechuun maalleen guddaan addunyaa tanaa maallaqa biyya tanaati pound شوف أنما تيشنا بربادو ميبار نما دين كسيفنو بربادو ميتيان أبا ربي ملكيسن الرامل كاو سيدنا قدر أبا ربي ملكيسن الرامل كاو أما اسمع لك في ديس الرتقدين لك سيدنا قدر يا دسيما ايديا از ماني يا نسي موسى مجربة يوتي فيدم تميك أتو ملكاي ميك أتو راخساري لبانة فيتو تنكا أولي وان فيتي قدا أولي dhugaan jirtu isii tana qadar jechaa ooli libaana tana qunname jechaa ooli si qunname waa takka fiduu hin dandeenye jechuu akkanuma rabbi rakkiftaa jechuu rabbii khiyyallee azaa gootee nallee azaa gootee jechuu ati na sagaddee rabbi dhiiftee na sagaddee sayyidina qadar jettee libaana tatti darbattee na qunnamee jettaa jechuu rabbi dhiiftee yaa fadulummaate hoggaa sitti dhufanii maal ajante siinjaan فرماتا وقاسي من فرماتا خيف رجوم بيت ركوب ستارا قريتش وقاسي خنّي فايدون دندي سكوريتش لكم سيته ايتي حكيف تايجو ولا لما دا غوتا ما وانتاتيف سوبان غوتا ما وانتاتيف اللي سلمت سيدنا قادر نجي لما فا ربي خجل سيدنا قادر نجيني هنديك نبدا قايده بيقولوا وانا ستيم بكم سرقة علمي دوغا كيسة دورتو كرانولين بكم سر غوغا كتابة غوغا نجا غولي دلو تامبيس كما أنا كم خراجين كم نمولة كم خدو بيسو ماله هيرفورة تو كوچا خنا وجهته نمان كرسي موبايل تو كوچا خنا لي عالم خنا ولكن نمسي سايچو أكرم تيسة كتابة كراتو يچونتي كنا تيسة وامبراس يتچو بكم سجاكون ما يسموه كنا كيسا اسمع ورّي من الشهادة موتومان أمان تنا جالسني هوغن سولانو قداني وماني جدن ملشان كن برومسا إدلين كابو أكو ولين بين لنجي جيا سدي جيا فري كابا لو كان جيا توكو كابا أكشني تينيا تكلمان رموت خباجا كابا بوادا كابا لال زيزلو سري نوفيس موتو مافيس والكتاب زيزلو بوكس كتابة هيرا في سيرا براتشو لكا ميليشا كان ديني أورومو هدو دارانتان ديني بيجتيتيس هدو دا أمتا كين يراب شاكي سقل شوداف
lukkeeleen faannoodha. Maallaqa kennanii fi milishaa kana yookaan macheessanii ashiishaan macheessuu danda'u. Uummanni dammaqaa dhuunfa caalaa. Akka keenya kana miti. Ofii waa hojjetanii ijoollee isa wanta godhanii ijoollee san dabarsanii itti kennuu danda'u. Milishaan barumsa qabu biyya namaatti barumsaan ta'a. Laal waan akkamtu biyya teenyatti dhufuu qaba seetan bulchiinsa keenya. Seera political counselingiitti bulchiinsa gaariitti yeroo hunda mana keenya osoo hin xaragatin ala keenya xareinaa jechuu nuti. Akkuma OPDOttu akkuma badhaadhinattu badhaadhinni naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay fi naannoo Oromiyaadha garagaraa. Badhaadhinni naannoo Amaaraa naannoo Tigraay naannoo garagaraa jiran uummata isaanii sirriitti tajaajilu. Uummata isaaniitiif bakka guddaa badhaadhinnummaa saniin dirqama mootummaa saniin biyyattiis kabajanii uummata isaaniitiifis kabajaa qabanii uummata isaaniitiif bakka guddaa kennanii jechuudha. Milishaarraa hanga bulchiinsatti. Keenya kun osoo mana isaan xaragin ala isaa xaragaa jechuudha. Kun mootummaa sammii dhuudha taha mogolee dha'uudha taha. Laal beekumsi waan hin jirreef namni tokko namni uummataan deemu suusiirraa walaba tahuu qaba. Laal araada garaagaraatirraa walaba tahuu qaba. Yoo araadi immoo yoo dhuge yoo machaa yoo mirkaane waan mirkaanuu fi beekuu qaba. Mirkaana isaa hoogganuu qaba, machii isaa hoogganuudha qaba. Machiin yoo hooggante mirkaanni isaa yoo isa hooggane inni hoogganamaadha malee hoogganaa ta'uu hin danda'u uummataaf. Eenyuma yoo ta'e kun saayikooloojii Bright ta'e jalqabaati. Mootummaa gargaaraa fakkeessanii mootummaa dha'uutu jira. Kana cimsee hoggansi beekuudha qaba. Haadhotii rukutuun waa'ee ABO yoo ta'e waa'ee KFO yoo ta'e waa'ee hoggansaatiin mataa keessa uummata dha'uudha miti. Waa'ee dhaaba mormituutiin uummata keessa mataa keessa dha'uu miti lakki barsiisuudha. Waa'ee ABO dhaloonni yoo si gaafate akka badhaadhinummaa keessatti ABO jechuun nuuf kana laal. Kana waan ta'eef nutis kana taane kana goone. Laal waa'ee KFO si gaafata kana jechuun isa kana. Akkana goone akkana taane yaada keetis nutis isa kana. Yaada lamaan kanaatu yaada kamtu nu baasa meelaalaa dhaloota jii barsiisi.